Mindaa fi waan barbaadanillee lafallee hin argatu manallee isinii kenninaa'u. Nuti yoo eessa deemu isiniif jennee uummata keenya biratti argaa jirru. Eessa deemu biyya qabnu uummata keenya malee. Mana ijaarsa mana isaanii yeroo taa'ee bakka isaan irraa mari'atan taa'ee mootummaatti qaama mootummaa achi lama yeroo jiru sanii basaasee ni ture. Ati eessa ooltar? Hadda ani magaalaa Arsii keessa guutuu warroota qabamuu malan namoota mootummaa yookiin mootummaa rabbashan yookiin immoo mootummaa jeeqaa jedhan hunda isaanii basaasee jira gama waraanaatti hunda isaanii akka qabamaniif himee jira gama kiyyaan dabarsee jira. Ati hoo eessa ooltar? Ani kutaa ramadiiti yaa halal galitaa waan ta'eef halal galitaa asitti arrantana akka qeeroon halkan edaa hirriba dhabee mana ijaarsa mana isaanii yeroo taa'ee bakka isaan irraa mari'atan taa'ee mootummaatti qaama mootummaa achi lama yeroo jiru sanii basaaseetiin ture. Basaaseetiin jira. Qabamanii? Qabaman. Nama dhayan jira? Namni dhayan? Namni waraana kan jedhamu waraanni mootummaan dhawu. Hin dhaabne? Waraanni mootummaa hin tuqamne. Qeeroo immoo karaas bansiisan taanis miila facabsanii taanis ta'a jenneen jirti. Hordoolee jiru. Baandaan akkanuma hojii baandaan. Adabatta ta'a jennaan didanii maal fedhu? Bilisummaa kanaa ol maal fedhu? Ammaati aballee kan nu gaba dilaa nu dadhabaa jirraa qeeroon amma yoo nu agartan dunu ajjeefti nuti wanni saba keenya ijoollee keenya Oromoo basaasu jirruuf garaa keenyaa jenneeti jechuun nuti mindaa waan guddaa waan barbaannuuf nuti mindaa waan hojjechuu nu qabu ol dabaluu qabda aballee kana guyyaatti. Maal jechuudha gallee? Jechuun nuti lubbuu keenya nama lubbuu keenya kennee waan kana hojjetaa jiru ilmaan keenyaaf waan kana hojjetaa jiru beekte kanaaf jenna middaan keenya waan duraa irratti nu dabalamuu qabu. Qeeroonis waan hammaachaa deemaa jirtu namoota basaasa ta'an waan ejjennoo irratti fudhataa jiraniif kanaaf jenna middaan keenya nu dabalamuu qabu. Isinummaan hojii keessan sirnaan raawwadhaa. Koroneel. Hojii keessan sirnaan raawwadhaa. Mindaan keessan maal ati mi'a eessa oolte? Ati eessa oolte? Eessa oolte? Achi oolte nama gaafachuu dura ati waan naa ijaarte qabda. Ani yoo qeerootti garagalee waraana kiyyaa wajjin ati daaraa taataanii ati mootummaa kunuun dhageetta. Maal jechuu beekta nama? Ani qeeroo yoo sitti hojii garagalee gara ishee kan dhufu taate ati mootummaa wajjin daaraa taata. Amma qeeroo garagalee qeeroo dura dhaabbadhee dhawaan jiran hawaasa kiyya dhawaa jiru. Maalaan isii kafaluus? Hin ga'u maal hin ga'u. Maal fee amma maal? Kun immoo hin ga'u kun hin ga'u qarshiin gahaan nu kaffalamuu qaba. Lubbuu keenya waan halakaa jiruuf lubbuu keenya waan keenya jiru qarshiin nu dabalamuu qaba. Ganda kiyya gandaan dhala dhahee ajaa'ibaa jira. Jawaaree isin ergee? Gandaan dhala dhahee ajaa'ibaa jira. Jawaaree isin ergee moo akka Waan fagoo isa baandaadhanii. Maarree? Maal jechuu barbaadan isiiti? Hojii keessan sirnaan raawwattanii? Yoo sanii miti jettan mindaa keessanis hin dabala jedhee ture. Sanii ni taanaan isin yaafneeti hin jiru warri Laal. Amaarri jira. Amaara yoo jette Koroneel ifama guutaa qaba. Ani Akkanaan jettu magaalaan akkas hojjetu magaalaa Dirreedawaa fi naannawaa Harargee bahaa keessatti yoo xiqqaate poolisii huccuu irraa jijjiireetti ha federaalaa huccuu poolisii itti haayee ha poolisii federaalaa itti haayee magaalaa keessa oofaa jira. Qeerroo adda wallaachisee jira. Qeerroo hamtuu poolisii federaalaati kan adda beeku. Hojii akkana hojii jabaa kana jira jechaa qoorroo sirraa qabaa jira. Dhageessaa nama shantama ola hidhee nama 30 ola kaduu. tole amma Kanaaf
Guyyaa guyyaarraa abalinaan. Waan isin waan goonu isin amma mootummaan keenya haarawa hin kufu mootummaan keenya hin kufu mootummaan keenya hin kufu kanaafuu isin yoo amma injifanne mindaan keessan hin dabala sirriitti mindaan keessan hin dabala Aangoo ol fudhatanii. aangoo isinii kenna booda mindaan isinii kaffala sirriitti Ana wani barbaadu. hojii keessan sirriitti qeerroomaan akka garaa hin jufne Koreen wani barbaadu. Karaa ajajaa kumarraa karaa urjii sadii afur karaa kan barbaadu yeroo kana. ati hoo maal feete ishiin akkas Karaa barbaadu. ati maal feete Ani maal fechuun lafa feete moo mana feete moo makiinaa moo aangoo feete amma fiiraa takka sanatti gubboo fi finfinnee fasaala ba'a. Kaalimeetira uummata kan fedha. kumata ati hoo Ani makina taankii takkaa fi mana imaaraa sadii fi supermarketa lama fedha. Ammas waan biraa kan barbaadu meeshaa raashina jaanii fidan ka hawaasaa fidan qamadii biyya alaarraa nuu fidan karaa jedhuu qaba anaatu uummataa hin hangaan fadhu hireetiin hangaan fadhaan bifadhee hangaan fadhee gurgurata. Beekaanani awgoon keessatti. Kana ta'uu baannaan nuti qeerroo keenya jaaleen baaddaa wajjin akkuma isin basaasa turre gara baaddaa deemnee iccitii keessanis gara baaddaatti isin himne akka isin TPLF wajjin biyya gadhiisanii baafatan isin taasisna. lakki waan barbaade hin argattu waan barbaade hin argattu isin An dirqama yoo makiinaan kiyya taankiin kiyya lamaa irratti yoo mana kiyya dhaabbanne maaliif yoo jette sababbiin isaa badii waan cimaa hojjedheef amma waan qeerroo baay'ee waan ajjeesisee basaaseef. mindaa fi waan barbaadanillee lafallee hin argattu manallee isinii kenninaa'u waan barbaadanii argattu garuu mee juwaar akkam goonu juwaar akkam goonu mee qeerroo kana immoo qeerroon Juwaat kun silaa garumaan dusome malee juwaat kun kan isin TPLF jalaa isin bilisoomsee kursiisarra isa kursiisa silaa inni garaa kun garuu namni kursiisarra oguu dhufe waan duraan san muudanii irraa basaa malee silaa har'a inni nama bakka kursiisin jirtan tanaaf malee Guwaari amma Sayang, guyyaa dhumaa jiru. Akka jaallata keessee garuu na guddaa danda'a. Akka jaallata keessee yoo duune Hacaaluu bira dheenyaa. Yoo duune Hacaaluu bira dheenyaa. sodaa qaba jechuudha. Yoo hidhamnes Jawaar bira dheenyaa. Sodaa qaba jechuudha. Nuti hanga akka TPLFitti paartii badhaadhinaa irra dhabamsiisnutti eenyuma. Mee ataa'uun waan sin gaafatu waan hunda keessa waan tolee waan sin gaafatu. Amma TPLF baqattee biyyatti baate biyyatti galte. Nuti yoo eessa deemne isiniif jennee uummata keenya biratti argaa jirru. Eessa deemna biyya qabnu uummata keenya malee qabnu eessa deemna. Waan goonu. Amma laasiin takka kan si gaafadhu biyya alaattis manni nu ijaaramuu qaba. Yoo faqeeroon nu moo taate akka baafannuuf biyya alaattis akkaawuntiin keenyaas biyya alaa ta'uu qaba. Amma karaa sirrii dhufte. Ayoo kana Kuni haala isinii mijeessina. Haala isinii mijeessina. Mana isinii kennamullee gurgurattanii biyya alaa jirattu. Maan garuu Keessanii waliin hundarra kan na dhibe gaafa nuti moonu. hundarra kan na dhibe waa tokko gaaffinatti ta'e. Innis maal yoo jettanii yoo Jawaar waa ta'e mana hidhaa kana keessatti kan biyya keessaa kan biyya bakka itti baqannee ta'eyyuu hin qabnu yoo boolla keessa taane malee. Kan biyya keessaa hin dhiisan yoo Jawaar waa ta'e mana hidhaa kana keessatti. Yoo biyya alaa deemnes kan biyya alaa hin dhiisan. Kanaaf jennaan Jawaar isa bal'uu kumsannee. Jawaarii fi mana tokko dhaabuu qabna. Jawaar Yookiin jaaluu
yookiin immoo bakka itti goonee bakka inni miidhamni tokko irra hin geenye yoo akkas hin taane Ni sin tuqina, ni sin baasina. Gadi ba'uu sin qabu. Du'uu sin qabu, dhukkub sochuu illee qabu du'aa. waa ta'e taanaan nuti bakka ittis galuu hin qabnu bakka itti deemnee baqannus hin qabnu biyyas hin qabnu bakka boollas hin qabnu beeka awwaalcha illee hin qabnu bineensa nu nyaata jechuudha akka nuti duraan bineensa nama nyaachisaa ture. Dhageessanii waan goonu amma mindaa Kan keenya. waan jedhe keessadha. Bilisiginnaan kaabineen mootummaa haganda keessa jiru hoolaati miti. Arraan yoo mana keenyatti gale ijoolleen gandaan hin dhiistu. Ijoolleen xixiqqoon gandaan kanneen gandaan hin dhiistu. Qawwee qabaachuu mala, hannuufi mala. Akkana jallabsaa guddaa kana baatu. Akkasii miti amma amma itti gabaabtu awwanni jiru haasoo keenya kana kaameraan qeeroo nu argama. Kaameraan qeeroo. Maal qeerroon kaameraa qabanii?